oduu ammee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa bahaa eeguuf qindoominaan hojjechaa jirraa jedha ajajaan waraana biyyattii waliigalaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Kanatti aansuudhaan doonii yookaan bidiruun bitootessa takka Jibuutii irraa konkolaataa irratti yaabbachiifamuun gara Finfinnee jechuudha geejjibifamaa jirtu. Guyyaa har'aan tana Adaamaa seenuun simannaan OAN Adaamaa keessatti taasifamee jira. Hooggantoota geejjiba galaanaatii fi loojistiksii Itiyootii hawaasa magaalattii dabalatee kaantibaa magaalaa simannaan OAN Adaamaa keessatti taasifamee jira. Doonichi gara jechuudha galaana xaanatti kan imalu ta'uudhaas beeksifamee jira. Hawwatummaa tuuristii biyyattii guddisuufis kan yaadame ta'uu heeraniiti jiran. Galaana jechuudha xaana baayirdaaritti jechuudha akka imaltu jechuudha imalaa jiraachuudha himanii jiran. Dooniin tan bashannanaati. Iddoo jechuudha tuuristii irratti aruuzaa fi wanni adda addaa irratti godhamuuf ji'a takkatti tara takkatti namoota 188 baadhachuu dandeessis ja'ameeti jira jechuudha. San malee miti galaanota biraatiifis jechuudha galaanota gurguddaa biyya keessa jirutti jechuudha hawwatummaa tuuristii guddisuudhaaf fuulduratti akka jechuudha dooniiwwan tuuristii kanneen jechuudha akkanaa jechuudha tan bashannanaa bitanii akka galchuudhaafis jechuudha galchuu ta'an dubbachaati jiran. Kun ammoo yeroo jalqabaatti gara xaanatti baardaaritti imaltii jechuudha Finfinnee keessa ba'uudhaan akkasumatti Jibuutii irraa eegaate bitootessa tokkorraa haatee hanga gartee har'aan tana jechuudha waxabajjii meeqatti Adaamaa dhufte achiirraa hanga baardaarittis ji'a tokkotti fudhachuun ooltu. Galaanni xaanaa doonii xaanaanashtuu jedhamu jechuudha argatee jira achirratti jechuudha. Hawaasni naannoo saniitii fi warroottan hawaasni garagaraa addunyaa irraa tuuristii garas imalan dabalatee warroonni aruuza godhachuu barbaadan achirratti akka doonii tanaan bashannanan jechuu gartee miti ibsi gisee achirratti dooniin buute kan namaa jechuu baha. Akkumaan isiniifis gabaasaa ture waa'ee doonii kanarratti jechuudha guyyaa isin Jibuutii irraa kaatan isin gabaasaa ture. Abdii galaanaa jechuudha fuulduratti asoo qabannaa sanii fi karaa Finfinnee imalchiisaa jiranmoo konkolaacha irratti fe'anii maali jeetiin isichirratti isin haasawee ture akka waan galaana yeroo Finfinnee keessa harkatanii iddoo bashannanaa akka Dubaayitti jeetiin dubbachaa ture. Haa ta'u garuu gara jechuudha galaana xaanaa baardaaritti kan imaltu ta'uu ammaan tana ifa godhanii jiranii jechuu asumaan hubachuudha qabdan isin galee. Kanatti aansuudhaan osoo karaa oduuleen dabarre gaalaala jiddumaan gartee miti namoonni haaraa gara chaanaalaa dhuftan mallattoo gurraatiin tuqaadhaan jechuudha godhaan subscribe godhaan nutti dabalama oduulee jechuudha dhugaa haaree qofa isin biraan ganya guyyaa guyyaan ni beektan warreen hordofaa jirtanis oduu dhugaa tan kijibni tokko isin jirre isin gabaafna nuti. Kanatti aansuudhaan Itiyoon waajjira muummee humna galaanaa Raashiyaan deeggaramee ijaaraa jirtu 95 irraan ga'uu himaniiti miidiyaaleen galagalaa kanneen akka Afrikaatii fi Islaayindii fi kanneen gabaasaniiti jiran. Itiyoon osoo galaana hin qabnee fi ulaa galaanaatis hin argatin humna galaanaa leenjisaa turuu jechuudha isinii gabaasaa ture keessattuu tibba jechuudha Somaalilaand wajjin ulaa galaanaa irratti siif kan irratti mallatteessanii Somaalee wajjin akka malee muddama keessa turan san isinii gabaasaa ture humna galaanaa leenjisaa akka turan jechuudha. Arrammoo gartee miti waajjira muummee humna galaanaa guddaa jechuudha jaaraa jiran jechuudha Raashiyaadhaan deeggarame xumurarra gayaa jira yeroo muraasa keessatti ni xumuramaa 95 xumuramee jechuudhaan miidiyaaleen garagaraa beeksisee jechuudha ibsa baasee jira gabaasee jira. Gumatti hotannoo fi ejjennoo jechuudha Itiyoo fi hooggantoonni jechuudha biyya bulchaa jiru qabu ajaba nama jechisiisaa jechuudha. Tawakkaltuu sanii yaa'u jiraniin se'a kanuma jechuudha abdii ulaa galaanaa qabanii beeka. Ulaa galaanaa ni harkannaa yaada jiruun akka jechuudha Dr. Abiyyiin irra deddeebiidhaan gartee miti akka addunyaanis jechuudha mirkanee addunyaanis hojii dhaabbattuu deeggarsa jechuudha ulaa galaanaa harkachuudhaaf gootu karaa nagayaatiin barbaadne jechuudha deddeebiidhaan marii taasisaa jira hooggantoota Awurooppaa kana fa'aadha waliin akkasuma Ameerikalleen akka jechuudha ulaa galaanaa Itiyoon harkachuu qabdu wajjin dhaabbannaa karaa nagayaatiin jechuudha dhiyeenya ambaasaaddarri Ameerikaa Finfinneetti jiru jechuudha kan Ameerikaa ibsa baasee jira jechuudha gara beejii isaatiin maxxansee jira. Kanaaf Itiyoon ulaa galaanaa abdiin harkannaa qabduun amma seertee miti humna galaanaa leenjisaatis turte leenjisaatis jirti akkasuma waajjira muummee humna galaanaa Raashiyaan deeggarame jechuudha jaaraa jirtu xumurarra geessee jirti jechuudha guyyaa muraasa yookaan hanga muraasa keessatti guyyoota muraasa keessatti ni xumurti eebbaaf ni dhiyeessite jechuun eebbifti. Sanbooda tarkaanfiin itti aanu maalii gaa hojiitu addanuu baasa yerootu addanuu baasa jechuudha yerootu addanuu baasa jala buuneetuma isin biraan geenya nuti. Kanatti aansuudhaan Jibuutiin lammiilee Itiyoo jechuudha
if keeysaa dirqamaan if keeysaa galchinettee guuraa jirtu gara dawwallatti yeroo ergututti namoonni gariin dacheetuma Jibuutitti argamuudhaan akka malee ammaas mufachiisuudhaan ibsa baasan uummanni kunuma deddeebi'aa jira fala akkamaa keenya jechuudhaan haasoo taasisaa jiran. Ammaas jechuudha guuraa jiraachuu cimsanii itti fufaniiti jiran akkuma agartan makiinota hedduudhaan namoota akkanatti guuranii wal jala yaasaa jiran. Itti aansuudhaan maatii moodelistii Oromoo Qananii Addunyaa ajjeefamuu intala isaanii ordofee shakkamaan jechuudha qaadhimaan isii Andu'aalam Gosaa jechuudha hidhamee murtiitti deddeebi'aa ture manni murtiitti deddeebisaa turan jechuudha. Kaleessa gallakkisu manni murtii wabiin gallakkisuu cimsanii mormanii jiran akkasuma intalti teenya yeroo lammaffaaf ajjeefamte jechuudhaan dubbatanii jiran ammaas dhiiga intalatiyyaa naaf baasaa jechuudhaan dubbatee jira abbaan isii intalti teenya tara lama ajjeefamtee ja'an jechuudha. Gadhiifamuu aartistii Andu'aalam Gosaa jechuudha itti gammadanii jiran akka malee mormanii jiran cimsanii. Maatii moodelistii Oromoo Qananii Addunyaa kun ammaas dhiinii intala teenya akka bahu jechuudha akka nuu bahu nu wajjin dhaabbadhaa dhiiga intalatiyyaa naaf baasaa jechuudhaan dubbataa jiran. Kanatti aansuudhaan Dr. Abiyyiin abbootii qabeenyaa akeekkachiise isin abbootiin qabeenyaa warra bosonaa gargaaruuf bosonatti waa erguu dhiisaa jechuudhaan as ka'ee teessanii paarlamaa miseensa keenya taatanii jechuudha warra gaara gargaaruudhaaf bosonatti waa ergaa jirtanii kana jechuudha irra deddeebiidhaan dubbachaa ture dubbachaatis jira jechuudha innumaa paarlamaa jechuudha yeroo dabre jechuudha gaggeessa keessatti illee waan kana kaaseeti jira arraas jechuudha bifuma san fakkaatuun abbootii qabeenyaa akeekkachiise. Kanatti aansuudhaan taphataan kubbaa miilaa garee biyyoolessa Itiyoo Mulgeetaa Kabbadaan du'aan addunyaa tanarraa godaaneeti jira. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbiin rahmata haa godhuuf. Sirni awwaalcha isaa boru bakka jechuudha awwaalcha muslimtootaa qofletti gaggeeffama. Federeeshiniin kubbaa biyyoolessa Itiyoo gadda isaanii dhagahamuu ibsaniiti jiran. Akkasuma rabbi gaa rahmata haa godhuufi nutis maatii fi firootan isaatii muslima hundaaf sabrii fi jajjabina haa kennu jenna. Nama jabaa biyya teenyaaf jechuudha waan gaarii hojjechaa ture fuuldurallee hojjechuudhaaf jechuudha kaayyoo hedduu hojjechaatis jiruutu dhabdee jechuu biyya teenya kanaaf rabbi rahmata haa godhuuf nama muslimaatiis taphataa cimaa kubbaa garee biyyoolessaa Itiyooti. Kanatti aansuudhaan jiilli godaansa gadaa Tuulamaa sadeen bakka hundaa imala isaa gara Odaa jechuudha deemaa jira ja'amee jira. Jawaar Mahammadis gara fuula Facebook isaatiin baga jiila godaansa gadaa Tuulamaa geenya walumaanuu jechuudhaan maxxansee jira. Kanatti aansuudhaan kookaasiin paartiilee mormituu boordii filannoo kanaaf jechuudha akka qophaa'uu hin ta'in himaniiti jiran. Haalli amma jiru boordii filannoo of danda'ee fi walabatee sadarkaa sanirra hin jiru ja'an jechuudha kookaasiin paartiilee. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata kara oduu biyya alatti isin dabarsina osoo oduu biyya alatti isin hin nayne ilaal mallattoo gurraatti namoonni haarni gara chaanala kanaa dhuftan tokkodhaan subscribe godhaan nutti dabalama maatii keenya ta'a oduulee haaree guyyaa guyyaan tan dhugaa qofa dhageeffadhaa sheeriis waliif godhaa facaasaa akkasuma jechuudha namoota hunda biraan gayaa yaada qabdanis komantii irratti nu barreessa. Kara oduu biyya alatti yoo isin dabarsinu Senegaal Iglaandii injifachuudhaan biyya jalqaba Afrikaa taatee jirti. Likaardii Afrikaa cabsitee jirti. Tapha kubbaa miilaa Iglaandii wajjin gaggeessite 3 takkaan injifachuudhaan biyya Afrikaa jalqabaa taatee galmooytee jirti. Gareen kubbaa biyyoolessa Senegaal tapha jechuudha kubbaa Iglaandii wajjin gaggeessiteen 3 takkaan injifattee likaardii Afrikaa cabsitee jirti yeroo jalqabaatiif. Kanatti aansuudhaan hiriirri Ameerikaa kutaa Los Angeles keessatti jechuudha mootummaa Tiraamp irratti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufeeti jira. Erga eegalee guyyaa 4 irrallee itti fufeeti jira. Hiriirichi guddaan guyyaa 4 oliif itti fufaa jiru kun jechuudha kan mootummaa Tiraamp mormu hawaasni daandii irratti yeroo hiriira ba'an dhagaadhaan konkolaataa hooggantoota biyyattii jechuudha akka gaariitti shidaa jiran. Hiriirichi kun inumaa qorra caalaadha hammaataas ja'aniiti jiran. Tiraamp jechuudha ibsa godaantota if keessaa baasurratti xiyyeeffate ordofee hawaasni Tiraamp irratti gammachuu hin qabu jechuudha mormaatis turan mormaatis jiran amma immoo hiriirri guddaan kutaa Los Angelesitti itti dhoowee jira. Akka jechuudha qabeenyi mootummaa federaalaa jechuudha hawaasaan jechuudha hin barbaadoon hawaasaan hin miidhamne ammaas jechuudha humna waraanaa 3,000 ol gara jechuudha
kutaa Los Angelesitti mootummaan federaalaa ergeeti jira akka jechuudha qabeenya mootummaa eeguudhaaf. Malee miti miidhaa hawaasni hiriira gaggeessaa jiru kun qaqqabsiisu sodaa yaada ju'uu fi xayyaara kooftaraan gubbirra deemaa jira. Poolisii naannichaatiin jechuudha to'atamuu waan ulfaateef waraanaas gara 3,000 olitti jechuudha qixxaatu sadii ol dabru gara jechuudha kutaa Los Angelesitti ergee jira. Mootummaan Tiraamp yaaddoo guddaa keessa seeneeti jira. Yeroo du'aa baqattootaatu itti qeebalame yaada juun anis keessaa qaba. Sababni isaatiis lammiileen biyyoota garaagaraa seeraan ala jechuudha Ameerikaa keessa jiraatan godaantonni hundina keessaa ba'uu qaban jee erga ibsa baasee ejjennoo raasee jechuudha fudhatee tarkaanfii fudhachaa jiru hordofee biyyoonni 12 akka jechuudha gara Ameerikaa hin seene dhorkuudhaan warri jechuudha biyyoota garaagaraa baqa keessaa gara achii imaluudhaaf yaada qabanis sanis irratti dhaabuu kana hundaatu jechuudha itti gaa harka wal qabateen si'a anis jechuudha du'aa baqattootatti qeebalame yaada juun qaba. Kanaaf hiriirri jechuudha amma Los Angelesitti eegalee kuni mootummaa kana mormuudhaaf itti fufuudha qaba. Itti aansuudhaan Iiraan shira Ameerikaa fi Israa'el jechuudha nukuleera keenya irratti oofaa jirtu kana dhaabanii jechuudhaan akeekkachiiftee jirti. Ammas kanatti aansuudhaan Iiraan Ameerikaan yoo jechuudha taa'uu baattee yaada isin nu waleeluudhaa qabaattu taate nuti isin naannaafi jettee jirti. Ajaa'iba! Galtee nukuleeraa jechuudha godhuudhaaf yeroo baay'ee biyyoota garaagaraatti jechuudha kan irra deemaa jiran ittis milkaa'uu hin dandeenye xumuruudhaas hin dandeenye shira jechuudha Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan Iraan irratti oofaa jiran Iraan waan jechuudha dursitee agarteef akeekkachiiftee jirti. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Israa'el keessatti argamu biyyoonni Islaamaa jechuudha Falastiin bilisa baasuudhaaf iddoo isaanirraa jechuudha lafa kennuuf qabanii je'ee jira. Lafa isaanirraa ni buqqaafnaa yaada jiru ifuma keessaa qabanii jechuudha ammallee iccitii bakka tana jirtu guddoo anis waan nu badhe takkaatu jira sanammoo yeroo biratti isinii gabaasa. Dhimmiti jechuudha Ameerikaa fi Israa'elis Gaazaa tana qabachuudhaaf Falastiinota kaasuudhaaf akkanatti taphachaa jirtuuf maali yoo jettanii na gaafatan iccitii takka tanii nu badheetu jira. Gaaritti kana jechuudha biyyoonni ayyoonni gurguddaanis hubachuu danda'an anammoo anis jechuudha kun wallaala kiyyaatiin waa hedduutanii nu badhee jira sanammoo yeroo biraatti isinii gabaasa. Kanammoo biyyoonni hundinuu jechuudha hooggantoonni biyyoota islaamaa tokkollee nu ayyamuu hin qabu. Gaazaan uummanni Falastiinonni biyya isaanii irraa buqqa'uu hin qaban biyyuma isaaniitti irra gartee miti wajjin dhaabbatanii gama hundaanuu roga hundaanuu bilisa baasuudha Israa'elii fi Yahudoota warra lixaa kana jalaa. Kana kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin an goletti deemtu sheer duutu waan facaasaa akkasiif dheessoo oduu ammeeti. Kanaaf yeroo hunda oduu haareen isin biraan gee namoonni haareen immoo gara chaanaa kanaa dhuftan nutti dabalama maatii keenya ta'a maatii keenya ta'uudhaaf mallattoo gurraatti harka mirgirtoona jechuudha tuquudhaan subscribe gootan sanboota oduun guyyaa guyyaan isin biraan geessi ganaa liinkiidhaan tuqaa isin liinkii tanaan seenaa isin jechaa hin oolu jechuudha qaxxeetuma akka risaalatti asirratti isin dhufte akka nama waatsaap risaalaa isin argetti tuqxaniituma seentanii dhageeffatanii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.